Tokkoffaa akkasitti haasa'uu eenyu mirga sii kenne maastar baay'een si kabaja. Kana booddee akkam goona kanatti tokko dhaggeeffadhu gaa. Kana booddee akkam goona kanatti tokko yoo mucaan rakkoo wayii sitti himattee jiraatte rakkoo wayii mucaan irra ga'ee gubattee tumamtee yookiin rakkoo wayii miidhaa wayii irra ga'ee jiraate isin baatee uumattee kana argineerra. Kana booddee immoo maal goona jedhama malee akka eenyu sin galchii jennan huwaariyu hunda keessan gadi buusaa laanni mana godha. Waa'ee isaarraa hadhaa kaasee dhaggeeffadha. Hadhaa kaasee namni tokko siin eeyyamu dhaggeeffadha. Mana keessan bara ho'i maastar. Harraa kaasee dhaggeeffadha. Guyyaa hadhaatii kaasee aga gaafa saarraan gadi baatee ho'i maastar. Aga gaafa saarraan gadi baatee Oromoo narra kadhe isiniin jettutti. Dhageessanii bilbila balaa keessan irraa fuudhan. Dubbachuu illee hin barbaadu. Inni as keessa taa'ee amma olii gad deemee intina hiriyaadha jedhee mana filadhee jennaan mucaa feesbuukii hambaneef akkan of irraa qabu hin beeku faaraan fooloo ofii deebisee qoy bilbila keetiin namatti biskooladha jedhee mucaa harkaa fuudhee bilbilee dhaggeeffadhala. Namaa bilbiluu bakkeessee ofitti bilbilee lakkoofsa mucaa fudhatee ba'ee jennaan dhageessanii waa hunda dubbannu. Cal jedhee taara. Lamuu mana koo dhufuun hin jiru. Barrii koo irra hin ga'amu danda'a malee. Inni si hawwiin jira ofiin jettus. Sagalee mucaatti qabdu si fuudhu malee. Sagalee kee harka jira. Lubbuu keessa keessaa hafu. Guutuu sagalee keessa inni bira jira. Walumaa galatti namni isaarraa naasoftan. Yallam. Dhageessanii. Ajjala deemtee ka bilbilatti deebisi jettu seeraan mucaa irratti tumadhe. Yoo malqee amma bilbilatti hin kennu. Waa isaarraa anaaf ana qofa laallata. Isinii taa deema. Lakkiin hun ta'u mana banadhaa iyya. An karaa mana keessaniis hin ba'u. Maastar amma jechatti jettee irratti qeessitti jedheera. Maal jette? Isa kana booddee maal goona? Biyya mucaa gaafatteetta? Mucaa gaafattaniittu? Mucaa. Akkamitti jirtu? Qoy maastar. Mucaa akkamitti jirtu? Na qunnamsiisi. Mubarak, mee qunnamsiisi. Mucaa akkamitti jirta? Galuu barbaadda? Mubaarakiin birasii ta'eera? Taa'uu barbaadda? Nama jedhuuntu jira seen ol isin haree malaan isa sin lafaa kaatanii murtee mataa keessanii murteeffattanu hin barrean. Isin galee? Ati ofii kan keetii. Mucaanuu dhiyeessi jettanii ani waan isin mucaa gaafannettanii mucaa. Salaamu alaikum, salaamu alaikum. Soddoo nagaa jirtanii. Doktor Bayyana Gammifteen maali jara keenya soddaan jabaan akkasa ijoollee sanyii mootitti isin qabdadhana akka intala keessan duratti qabrar goree isinii bulchaa mucaa biratti walloltan kana yoo naa lammeessitanii tagalaggaltan hundumti keessanuu sii daballa jedhaa turtanii baay'een keessan. Qabrar goree waa dhugaa isma dhugaa waa asli keenya yeroo daa'ima jaallatanii yeroo saafitneerraa damma dulloomtee takabiraati barbaada. Asli ulfaadhu galatoomi hayyee rakkoon qabu sii daballa lammaffaa miti shanaffaa sadaffaa arfaffaa sii daballa mubee gaaffiinan sii qabu asirratti mucaa kanaati wanti beekuu qabdu tokkoffaa hin dhalchine lammaffaa abbaa yookiin abbaa dhalche miti ati maanni akkuma Oromoo kamii wajjiniin dadhabdee akkuma Oromoo kamii amaanaan fuutee sirka jira kana yeroon jedhu maanni just nu irraa dubbachuun tarii sibira teessee mucaanii kana murteessi sana murteessi hin jennu ati garuu akka nama tokkootti ummata kanaaf maaltu deebii ta'aa jedhee si gaafachuu gootu si aarsee deebiinaa kana kotume kana si aarsee inni duraanii abal faydii koy ani yoo dubbadde dubbadda abal faydii baay'ee dubbadda qoy maastar abbaan dhalchite miti jette maastar ati maal jette saarraa jecha deemaa jiru kana. Maal jette amaanaa baatte akkuma nus abbaadhaan siin jedhaa jira nus abbaadha Oromoon hundi abbaadha amaanaa baatte. Obsi gaa obsi maal jetta? Maal jetti mucaansa biyyiidha ati dubbadhu ante haawraa. Baga lubbuun jiraatte giifti keenya. Miidhamte jedhameeyyii. Miidhamnee sitti ergine maal miidhamti si amanneeti kan sitti ergine waa tokko miidhamtu mucaan. Kana jiru iyyuu
Mucaa olii gadi maaraaftuudha. Mucaan nagaadhaan jirti dhibbaan dhibbatti. Maaloo diifidde abbaa si gaafatu deebiin maa dhiyeessite asirratti. Eenyutti dhiyeessite? Akka nama tokkootti deebii poozitiivii deebii sirrii yoonuu deebisuu dadhabde akkuma itti gannu hariitii hin deemna. Seera fisaa. Kanas bakka lammatas miidiyaatti hin dhiyaatu. በጣም የሚገርም ነው። እኛ ጀስት በነገራችን ላይ ባላንሲ ጎኔ ዱበና ደመታ አማና ፉቴ ሀገ ሉቡን ጅርቱት ሀገ ፈያ ቀብዱት ወኒ ሙጫ ሚዲያት ዲስ ደጋሉ ዋን ቶኮ ዱበዱ ለመፋን ዲስ ሚዲያት ሙባረክ ዋወሊ ናሶፍ ነቀምና ዱመቴ ካላስ ሲፍ ረቢ ጊዱ ከሰ ጅር ካላስ ወንተ ቶኮ ጅሩ ይወደ ደብደ ሲረከት ቡላ ቆረ ከተቲ ጀዲ ከናነችቲ ዋን ብራ ቶኮ ፊዲና ስረት ወጭሊን በርባችሶ ሜ ያዳ ቶኮ ከኑ Ye abbaa giddi gizee tokko dhiifamaa wajjini. Mubee salaamu alaikum. Akkam jirtu hundi keessan iyyuu isiniin jecha. Dhugaa dubbachuu taanaananii kan gaaffii natti ta'u uummanni gaafa gargaarsaa sana hin jirree dilli kun eessaa dhuftaniin gaaffiidha. Tokko gaafa nuti wajjiniin rakkannee wajjin teenyee boonyu tokkoon keessan nammas irra jirtan tokko hin jiru. Tokko waltaazamna isa kana beekaa jala sararaati. Ana akka dhuunfaa kiyyaatti nama 250 kenne guyyaa gargaarsaa sana. Sinee galee takkaa guyyaa tokko eega gaafa mucaa kana Mubaarak ofitti amanamummaadhaan fuudhee abbummaadhaan fudhatee gara manaatti galuuti. Haadhatu amaanaa natti kenne. Jechuu nama dawwalee achittillee hordofaa jiru keessaa isa tokko. Ani uummata kanarraa kan gaaffii natti ta'ee ajandaa isin irra dhaabbattanii jirtan mubeen maallaqa nyaateedha moo maallaqni siyeessa goreedha moo yoo waa'ee maallaqaa gaafachuu ta'e natu gaafata kunoo mubeen isaas jira miti akka nama irratti hirmaate tokkootti jechuudha mubee maallaqni sun garam goree maayif haati keenya kun guyyaarraa nama hordofaa ture keessaa isa tokkoon hospitaala akka isaan turan akka isaan opereeshinii ta'an jalqabaaf indegana achi erga kaan immoo wantoota isaan irra deemaa turan hundayyuu tokko tokkoon informationii isaa nama qabuudha. Har'a immoo jechuudha sin ajandaadha ittanii hundi keessan iyyuu wama xiqqoo si argitanii mana bantanii mataan nyaatinaa boon jiraannaa dhiisaa qaba Oromoo. Namni tokko isaa jiraatu yoo ajandaa dhabdan ajandaa dhuunfaa wayii waan isin fayyadu fidaa malee jechuudha. Akkuma kanaa waa uwwiftanii wal jala yaatanii kaleessas waa'ee birrii Engaddes waa'ee gargaarsaa. Haati keenya kun eega du'anii jedhanii ammallee baatii 5 jaan geenye. Ajiraattu mucaan kun mana obboleessa isaa jirti. Mana obboleessa ofii jirti. Alagaa biran jirtu. Kan fuudhes immoo obboleessa yoo ta'e rakkoon qabu mana warra obboleessaati. Rakkinni tokko hin jiru daa'ima hin beekna kanas rakkoon qabu. Kanaafiyyuu maatiidha maatii bira jirti. Yoo rakkinni biraa kan jiraatu ta'e yoo gaaffiin biraa akka dhuunfaatti waa'ee maallaqa buusisanaan kan wal qabsiisu jiraate deebii quubsaadhaan kottaa malee wantoota xixiqqoodhaan fuutanii wal jala fiidanii mataan nyaatinaa mataan dhukkubsina. Sinee galee achi dhattanii addattanii kun akkanaa ana beekaa situ beekaa jinniidha arbannaa taachuu mindinoo idabbiraal. Akkasii walumaa galatti ajandaa kana dhiisii waraabadhaa uummato waraabadhaa. Thank you. Dhimma maallaqaa irratti namni birrii guddaa kenne birrii walii bal'aa yaada dabalataa beekoo dhiifamanaa godhiiti. Maayin ansaaraa wannan gaafachuu barbaadu si fuulduratti an ummata kana fuulduratti wannan gaafachuu barbaadu yoo ittiin tolle ta'e as baatee natti himtu an achi kaayiroo keessa lafa siin jirtutti kunoo Dr. Asliin isa jira nama baay'ee jaalladhu nama baay'ee kabaju. Bootaa siin barbaaddetti nama hojii banuu danda'u birrii meeqa yoo itti baase jechuudha. Yoo ittiin tolle yoo si bira jiraachuun ittiin tolle mana dhuunfaasii qabii fi ajiraattu hojiin baafnaa fi hojii ofii hojjetataa jireenya biyya namaa deemu immoo carraa ofii mokkoratu. Kun kana yoo kun immoo hin taane akka itti gaafatamummaa amaanaa fuutetti immoo itti gaafatamummaa asii agasiin bultii horattee bakka guddaa tokko geessutti kan ofirratti qabu si'i dhibbaan dhibbatti jala sarareensitti waa'ee wantoota asirra miidiyaa rafiffiiguu anatu beekaa si beekaa jinnii maarree dhiisaa wal beennaa boo gaafa calleefnu mataan nyaatinaa akkasii Oromoo gaafa ajandaa dheettanii waan akkasii duukan fiigina
saaraadhaan ati wannati jettu yoo si dabbaree jiraate as bayinatti dubbadhu an qoma dhaaddeen sitti hima Guma. kottu saara Guma. maastar Guma. Na dhaggeeffattaa Guma. Qoy maastar gaaffii isaatii deebi'a kennituufi. Gaaffii guumaatiif mucaan kun hojjetti waan ta'eef akkasiin jedhee guumaan. Ingatamitti guuma shoo. Saarraa wal akka tajaajilatti waa tokko suraati. Abbaan barbaade ergeessi fuudhee bakka barbaade nama si kaa'uu danda'uudhaani. Immoo mubaarikiin bira teessaan akkoon qabdu siin jedhee kottuutti sagalee ol fuudhi. Taasise please. dhugaa dubbachuu taanaan kottu anas siin jedhe waa tokko mubeen asirratti yoo kan si sodaachisaa jiru ta'e mubee yoo ta'es anaaf tokko dhiigale yoo kan si sodaachisaa jiru ta'e Saara wanna tira Sagaleen addaan jite. Yaa Rabbi neetwoorkii gootii moo? No, sagaleen kee jira. kottuuti ana obboleessa Neetwoorkii gootii? Neetwoorkii miti. ana obboleessa kee tasbayi rakkina kee dubbadhu. Sagaleen kun jira? Sagaleen kee jira amma. Rakkina kee atti badhu ana obboleessa kee. Eeyyee. Ati ila mubaarakiin sodaatte yookaan dhiibbaa mubaarakiin bira jiraate kan si dhibaa jiru kan amma ajandaa ta'ee asirra deemaa jiru kun yoo dhugaa kan ta'u ta'e wallaahi wa rabbal kaaba birrii meeqayyuu haa ta'u ilaa gusaatii ammaa kanaa kaasee nama bootaa ati filatte achuma kaayiroo keessatti asliin isa jira ijoolleen keenya namoonni hedduu jiru bootaa gaarii akka jarisi qubsiisu waadaan sii seenaan akka gadi baatee hojii achitti hojii kan kee jalqabattee hojii kan kee hojjetata firiidamii mataa keetii keessa jiraatu yoo dhiibbaa sitti godhaa jira ta'e mubaaraki uummata kana duratti itti gaafatamummaa kennan fudha dubbadhu. Lakki rakkoota kun qabu ana suman jiraadha nagaa kootiin jaratu haasa'e malee nagaa kootiin jiraataa rasiin. Dhageessee? Wanni mubaarak dhiibbaa sirratti godhaa jiru wantoonni fakkeenyaaf dhiifama naa godhiitti mubee koyoon dogongoressa sitti gara dhiibbaadha manaa mubaarakiin yoo dhiibbaan jiraate mana keessaa akkaataan jireenyaa yoo dhiibbaan jiraate hin dhossin anasiin jedhe. Wanti tokko hin jiru wallaahi ana akkuma mana kootitti jiraataa akkuma haadhaa fakkaatoo bira jiru. Hayyee. Egaa walumaa galatti wannan isinii dhaamu Oromoo hundi keessaniyyuu mubee galatoomiyan sirratti hin dheeressu hojiirran jira. Ela gaaffilee gaafatamteef waa'ee isa dhugaadha waa'ee ani wannan dhaamsa koo xumuraa irratti sitti maddu bakka Arabatti baate biyya Suudii Arabiyaa irraa gaafa dhuftu maallaqa torra jira hamaanaadhaan fiddanii atiif suusuun dubbii gaafasii keessa nama jiru keessaa tokkooni. Isa sana xumura isaatti godhi haqa amaanaadha wanni sun rabbiin birattis gaafachiisaadha isa kan sanaachi eessaan baate eessa gortee abiibi bootaan kenniniif ajandaa siiti xiqqoo akkasiiti waa'ee dhimma sanaa qofa irratti waa'ee isa kan arabaa sana irratti xiyyeeffadhuuti hojjedhu waa'ee rakkinaa immoo eddee siin rakkatte bakka sii qaawwi jirutti immoo saatii feete natti dawwaltu lakkoofsa siinan qabaa keessaan naqunnameera ina kan kee assalaamu dhiifama deeqaa tokkitti tugumaan hin deemin waa dubbadha tokko faadhatti waa'ee haadha manaa koo jedhamuufi jazaakumullah hunduma keessaniif ana dadhabdanii sitti na jala darbitan Samiiraa asliin hin beeka haati manaa asliin beekte ummanni guutuun hin beeka Samiiraan nama darartu miti Samiiraan Please gara sitiin natti nufina. Nama guguddaa jiraafan malee waan asiniin jedhu qaba sila. Gara sitiin natti nufina. Gara Samiiraatiin. Samiiraan eenyuun akka taate anatu beeka. Ittaanee rabbitu beeka. Isin galee. Gara Samiiraatiin ammaa Samiiraa maqaa balleessuudha. Bareedaadha galatooma. Ayyee. Warra beeku beeka. Warra beeku beeka. Waa'ee maallaqaa irratti qoy guuma. Waa'ee maallaqaa irratti bareechi waraabbadhus. Dhimma maallaqaa ibsuufan dhufee mala baneeyyu. Maallaqni bareechaa na caqasa. Dhimma maallaqaa irratti faaturaa garii asiin qabaa. Faaturaa garii
yerooni turkii jiru kanan kaffale turkii taa'e jechuudha. Mana hakimii jira birriin haati keenya dhaggeeffadhaa la waan dhimma maallaqaan jaalladhu dhimma maallaqaa walitti dhufuu kana nikikkiin jaalladhu ummanni walitti buuseeraa fi buuseeraa fi haati keenya dadhabanii daqiiqaa tokkittii tasinii fixala waa'ee maallaqaa haati keenya dadhabanii beellamna isaanii kenname tuu eegaa jirru qoricha fudhatanii halaaffisuuf ta'e maal ta'e hin beeku tuubboo onnee isaaniitu dhiphate tuubboo sana opereeshinii ta'anii bal'isuudha tuubboon immoo lama tokko isa keessaa jabaa opereeshinii gochuudha jedhanii haati keenya beellama fudhatanii qoricha wayii kennaniifi kan laaffisuuf xiqqoosii nyaata nyaattu humna hin qabdu asiira dhudhu jedhanii waa siin nyaattu waa siin dhudhu nu himanii nu galchani utuu beellama eegaa jirru haati keenya dadhaban utuu beellamni hin ga'in dawwallee manaa kibeetti qorichi siin keentan dadhabsiiseera haadha keenya jennaan maallaqaa wajjin amma fidaa kottaagaa akkas taanaan ganama subii fidaa doktorri hin jiru ganama subii fidaa kottaagaa jennaan ishi jennee ganama yeroo kaanu haati keenya dadhabanii jiru maallaqa malee mannaa hakimii naman galchu ana ofii buunatti kadhatamee naan turkii deemaa jira maallaqa meeqan baase isa jedhu tokko tokkoon isinii falsaba kan koo dhiisaa kan koo maallaqa achumaan seefuu jennaan mucaan ollaa isaanii tokko jira obboleettiin isaas waliin jirti anatu wajjin jira akkaawuntii kee irratti maallaqa dirqama dabarsuu qabna seefuu jennaan lakkii jedhe natu mana hakimii keessaa namiti birrii 700 kottaagaa jedheen haadha qabnee giddii hangeessine warri mana baankii galatooman ijoollee Oromooti ashaaraa kennisiisanii dadhabaniiru baay'ee ashaaraa kennisiisanii akka akkaawuntii kooratti darbu ta'e birriin 700 jechuudha. Erga darbeen booda dhaqanii opereeshinii galan maallaqan kakafaletti kanaan qaba opereeshinii onneeti gara birrii 370 xumureetan dhaggeeffadhaa birrii 370 xumureetan opereeshiniin onnee tokko bal'ifamee xiqqoo afuura baafatanii sidii galee seenaa kamaal quba qabdi namoonni quba qaban jiru jechuudha. Opereeshinii kun gumaanuu dubbatee ka'e maal jedhame am birrii isaa baseetti meenka birrii 370 I think waan akkasii 373 ambeekaati jedhati yala birrii 373 itti ba'ee onneen isaanii baqaqee opereeshinii ta'anii onneen isaanii bal'atee fi xiqqoo afuura baafatanii wayyaanii gara manaatti galle tokko jedha. Birrii 373 sanarratti immoo birrii 100 wayii sun immoo dhageessanii tikkeetti xiyyaaraan jimmarraa dhufani tokko jedha. Inumaayyuu jalaa badee jennaan sirreeffame tikkeettiin hoteela jiraataa turan hoteelli an jiraataa ture dhokodhee birrii 2500 eenyuun beekaa sanittani maka moosii hotel gaafadhaa warri finfinneertan moosii turre anaaf isaan jechuudha. Bakka biraa kaa'utti an bakkee keessan deemu nan sodaadha sasiin beektan bakka ofii jiru hoteela qabeefiin hoteela tokko qabadhee kan isaanii qofa birrii meeqa kan achitti kaffale moosii hoteelidha kan nyaata isaanii kan algaa isaanii kan maal isaanii kan ijoolletti lammanii kufachiisaartu hunda riisitaan isinii fida waciidhaa birriin ba'e walumaa galatti saarraanis jimmaa deemtee dhageessanii wacii saarraatti yeroo sana ba'e wanni hundi birrii 100 wayii qofa isaan kan isaa yaalaman meeqa 370 walumatti 500 galmeedhaan nan qaba riisitiin nan qaba hoteelis riisitii qaba qorichi riisitii qaba 500 dhume 200 afi 200 nafte immoo asliin kayroo jira ijoolleen kayroo nama fidanus 60 jira kara kayroo dhufuudha waa hunda erga fixanneen booda dhaggeeffadhaa erga fixanneen booda hin ta'uu jedhamee jennaan gara Dubaayitti naannoo Dubaayin jaalladhee wayii dhaqee seenaa kayroodhaa dhufuun ta'uu dinnaan dorgomee jennaan gara Dubaayii dhanne tikkeettiin daganaa kunni sirreeffannee jechuudha maallaqatti daballee sirreeffannee gara Dubaayii goone tikkeettii gara kayroo sana kayroorraa paaspoortii biizaa kayrootiyyuu paaspoortii irratti rukutan oonlaayiniidha gara kayroo dhanne gara Dubaayii deemnee Dubaayirraa ammas biizaa hojjechiifannee as seenne dhageessanii maallaqan kiisii kooti itti baase malee ifaanifa kun
namni onnee opereeshinii tokko birrii meeqatti itti baasa jedhu tuubboo onnee bal'isuudhaaf opereeshinii tokko birrii meeqatti itti baasa jedhu qorichi birrii meeqa isa jedhu isinumaaf anniise kana hundattuu immoo riisiitiin qabaa dhageessanii dhimmi maallaqaa buumaa koo kana fakkaata gara kootiin riisiitiidhaan immoo inshaallah biyya galee hoteela sana dhaqee akkuma waadaasinii gale fuudhee riisiitii guutuu hoteela Moosiis dhaqee guyyaa isaan bulaniif waan isaan fayyadamaa turan riisiitii hunda baasisee isinii fidee isin agarsiisa. Isinii galee Kaayiroodhaa as galuun birrii 200,000 namni sii fidu hin jiru miti Dubaay hin natte dallaala guutuu isaa nama fiduu beeka walumaa galatti birrii isii kana fakkaata bakka kamiin nan nyaadhe birrii meeqan nan nyaadhe maal jedhame birrii 700 nyaatee dhageeffadhaa birrii 700 nyaatee haati keenya iyyaalamne birri kaan maal jedha seeftii mucaa kanaan hennu birrii kafalamuu didee jennaan du'anii yaala dhabanii du'anii maallaqa dhabanii du'anii obboleessoo opereeshinii tokkoffaa ta'anii maallaqa dhabaniiru eeyyee dhabaniiru lammaffaa ta'uudhaaf fuunee baanee uummata Oromoo opereeshinii tokko nagaan fixaniiru tokko tafa piliis nu gargaara tu jennuyyi dadhabani gaafuma turkii deemu dadhabanii jennaan mana kimii galchee kee hin deebi'an utuu itti yamaa jiru sagalee taa'amaafa jiru isaanuu mannaa kimiin deemu hojii hojjeteera hin hojjeteefi maallaqni kafalama jennaan hojjechuu eegalee ture tumannaa kimii hambisuudha tattaafataa jiru haati keenya darbanii isinii galee. Mubaarak jarraan kooti biliis obboleessa koo. Waa'een birrii guumaa koo kana fakkaata fixeera.